Nyaachis kanaan duraatti aduu nyaachisan jala hin qabne ijoolleen tun aadaan isii biyyee dambalaa dhirrii fudhatti. Biyyee dambalaa dhirrii gisee fudhattu biyya sana uchum torbaaniin buufti. Biyya sana fudhattee gisee galtu boroo haadhaa galti. Gisee boroo haadhaa galtu buna qalatti. Ulma teetti. Sa'aatii muraasaaf. Ulma kana gisee baatee garti kan ofiin dabarti. Warri fiixee haa ardaa kan qubatu ardaan kun godi jedhama. Arda godoo kana warri lamaa qubatu. Warri lamaa qubatu hangafa gogeessa kanaati. Gogeessa guyyoo gobba kan hangafi isaanii. Gaafa hangafa gogeessa kana ta'u hangafi duraa digaluu nuurtu waaqa kooticha jedhama. Hangafi fulleellee uqqa kana diida jedhan. Ijoolleen tun harmaatti horma qalatti. Dullachi qalatti. Eebbitisii guddoon harmaatti tana. Gisee amma harmaatti eebbifattee harma kaatu karaa dibbee dalloo deemti. Karaa dibbee dalloo gaaf deemti daayachi keeyyatti. Daraara achiin naqatti. Daraara gaaf achiin naqatti. Deebitee moona balloo jettee moona balloo sana aggatti. Moona balloo gaaf waliin bulte harmaatti ammoo okko lamaaniin gargar baate. Okko lamaaniin gargar baate nam kana umnisa baratanii lakkoofsa beekanii yoo namni kun nam dhibba ta'e shantamaani gargar qoodan 49 yoo nyaatte karta kaan takkeetti irraa karita kaan takkeen gaafa irraafte kanaan kargalaa jedhan muuna balloo kartanaatti isiin okkoon lachuu armaa watti deebite. Gaafa armaa watti deebite gar xumuraati armaatti eebbifattee muuna balloo sanaatti eebbifattee gargar qa'ee gar maatii nagaan sirriittee galte. Waggaa dhufuufi arda gamme qubatti. Ardaan gamme gubbatan. Arda gamme kan gaafa qubattu arda gamme kana goodiyyaa qubatti. Arda gamme qubachuufi gogeessi kun muluuni nam gar 185 ga'u. Arda lafdhaa jedhanii arda lafaa dhaa qubatti. Arda lafdhaa kan gaafa qubate armaa walee jechuudha. Laayyuu waleege alaa wal jala namni uftila dhufe gaaf jettee abbootiin qorba teette qubatte diiram tokko sirriiqee arda qaallechi gamme qubata. Ardaan qaallechi gamme kun arda guduruu sana ijoolleen tun itti buufatu.
hiramu